bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin ba'a beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira meeqa manama bakka haqti jirtu tokkummaan jira yeeqa manama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaa aanaa Daalattiitti kellaan fayyaa abbaa qabeenyaa obbo Tsaggaayee Dabbabaatiin ijaarame eebbifame. Pirojektiin kellaa fayyaa birrii miliyoona 13 ijaarame kuni uummata naannichaa sababa hanqina tajaajila fayyaan rakkachaa turan 15,000 olii fi kan gargaaru ta'us eerameera. Bahaayilu Geetaachoo. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaa aanaa Daalattiitti kellaan fayyaa hawaasaa ganda Daalatti abbaa qabeenyaa obbo Tsaggaayee Dabbabaatiin ijaarame bakka keessummootni fi hawaasni naannoo hedduun argametti eebbifame. Kellaan fayyaa hawaasa naannoo waatoo eebbisuun tajaajila kan eegalchiisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa magaalattiitti bu'uuraalee fayyaa waliin gahuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeranii carraaqqii mootummaa kana milkeessuu fi tumsa godhaniif galateeffataniiru. Akka magaalaatti bajeta mootummaan kan hojjetamu akka hojjennetti akkuma jiru ta'ee abbaa qabeenyaa kabaja guddaa kan qabnu jaalala guddaa kan qabnu Tsaggaayee Dabbabaa kan fakkaatan wajjin misooma kana fakkaatu hojjechaa jirra. Bulchituun kutaa magaalaa Galaan Guddaa aadde Boggee Kennees ijaarsa kellaa fayyaa kanarraa saffinaa fi qulqullina piroojeektii wal simsiisuun hojiin akka itti hojjetamu kan irraa baratamu ta'uu dubbatanii abbaa qabeenyichaas galateeffataniiru. Waan lama irraa baranna abbaa qabeenyaa kanarraa tokkoof hojii uummataatiif amma akka isaan of kennan irraa barachuu dandeenya. Karaa gama biraatiin yeroo gabaabaa keessatti ariitiidhaan qulqullinni isaa odoo hin hir'atin yoo dabale malee piroojeektii hojjetanii xumuruun akka danda'amullee irraa barachuun ni danda'ama jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Abarraa Wataree kellaan fayyaa kun jiraattota 10,000 hanga 15,000 kan tajaajilu ta'uu eeranii bulchiinsi magaalichaas sadarkaa isaa gara buufata fayyaatti guddisuuf kan hojjetu ta'uu dubbataniiru. Hawaasni keenya naannoo kana kuni jalqabbiidha. Kana caalatu isiniif mala yeroo gabaabaa keessatti kellaa fayyaa kana gara buufata fayyaatti guddisuudhaaf sochii bal'aa hin goonaa isinis nu duukaa akka dhaabbattan asumaan dhaamsa dabarsaa. Abbaan qabeenyaa dhaabbata Suupper Dabiltii obbo Tsaggaayee Dabbabaas kutaalee magaalaa Shaggar garaagaraa keessatti hojiilee namoomaa fi ijaarsa bu'uuraalee misoomaa garaagaraa birrii miliyoona 52 hojjechaa kan jiran ta'uu eeruun kellaa fayyaa hawaasa kanaaf wayita ijaarsisanis kan itti gammadan ta'uu dubbataniiru. Mangist ba'uunat እየሰራ ነው ያለው dhugaa dubbachuuf mootummaan hojii hedduu hojjechaa jira waan hojjennu hundaa irrattis nu jajjabeessaa jira wanti nuti hojjenne kun ga'umsa keenyaan miti rabbitu nu gargaari malee isin maatii fi obboloota keenya fuuldurattis wanti isinitti qusannu hin jiraatu waan kanarraayis yeroo fayyadamtan baay'ee itti gammanna. Jiraattonni aanaa Daalatti gandawaatos kellaan fayyaa dhiheenya isaanitti ijaaramuun tajaajila wal'aansa fayyaa dhiheenyaatti akka argataniif kan isaan gargaaru ta'uu fi rakkoo kanaan dura isaan mudachaa ture kan salphisuuf ta'uu dubbataniiru. Duraan baay'ee rakkacharraa maasii halkan sa'aatii malees diimaa deemaa turree karaa Finfinneettis hin deemna. Amma immoo baay'eetti gammanne kun ijaaramuun isaa baay'ee gammachuu guddaa qabna. Adammoo utuu dhaltuun kan duutus baay'ee ture. Amma maashaallah amma bareedaadha gammannee jirra amma. Dargaggoonni yeroo isaanii bakka hin malletti akka hin qisaasessiniif manneen kitaabaa babal'achuun aadaa kitaabilee dubbisuu kan dagaagsu ta'uu Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barsiisaanii afaan Oromoo Fogbarruu Sabsibee Geetaawwan dubbatan. Muuxannoon manneen kitaabaa babal'isuuf hojjetamaa jiru fuula durattis cimee itti fufuu kan qabudhas jedhan Abarraa Tashoomaa.
beekumsi gadi fagoo ta'an akkasuma odeeffannoowwan murteessoo ta'an karaa dubbisuu wantoota argamanii. Kunis ammoo beekumsa waa'ee aadaa, duudhaa, seenaa, afaanii fi kaanis haala gaariin hubannoo argachuu dandeessisa. Addunyaa irrattis biyyoonni adda addaa aadaa dubbisuu fi aadaa hojii irratti xiyyeeffachuun hojjechuun of jijjiiran hedduutu jiru. Barsiisaa Sabsibee Geetaahuun Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti afaan Oromoo fi hogbarruu barsiisu. Namni dubbisu tokko beekumsi isaa dagaagaa adeemuun guutuu ta'a jedhu. Dubbisuun faayidaan isaa guutuu nama taasisa. Namni dubbisu tokko afaan isaa sirreessee qajeelchee beeka. Namni dubbisu tokko beekumsi isaa akka malee dagaagaa deema. Namni dubbisu tokko seenaa ofii isaa bara. Dabrees seenaa uummata isaa bara. Dabrees seenaa uummattoota biyyattii bara. Dabrees akka addunyaatti addunyaan maal fakkaatti nama dubbisuutu baruu danda'a. Namni hin dubbifne dukkana keessa jiraataa jedha. Barreessaan tokko barreessaa gaariin yaadota gamana jiru gamas jiru waan baay'ee walitti fideeti aadaa uummataa ni fuudha. Sirna gadaa keessa jiru waan jiru ni fuudha. Wanta hiriyoota wajjin dubbatu waan gaarii ta'e ni fuudha. Waan baay'ee walitti dhufeeti kitaabata. Kanaafuu namni dubbisu akka malee guutuu ta'a. Qabeenya biyyi tokko qabdu keessaa tokko dargaggoota ta'uu kan himan Barsiisaa Sabsibeen dargaggoota irratti xiyyeeffannaan hojjechuun aadaa dubbisuu fi aadaa hojii akka gabbifatan tumsuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Dargaggoonni yeroo isaanii bakka hin malletti akka hin qisaasessineefis manneen kitaabaa babal'achuun waan gaarii ta'ullee dubbataniiru. Biyyi tokko qabeenya qaba jettee dubbattu keessaa tokko dargaggeessa. Dargaggeessa humna qabu kana. Dargaggeessa kun bakki inni oolu wanni inni dubbisu murteessaadha. Kanaafuu mana kitaabaa babal'isuun biyyoottan magaalota gurguddoota jiran keessa qofa osoo hin taane magaalota xixiqqoo jiran hunda keessattuu akkuma humna biyyattii haalanii mana kitaaba babal'isuun carraa bareeda. Carraa gaariitti ilaalaa wanta jajjabeeffamuu qabudha. The best method dhaloota du'arraa baraaruudhaaf. Dirree Dhawaa keessatti waan guddaa ijaaramaa jira. Manni kitaabaa kun Hararittis akkasi. Magaalaan biraa Jimmaa fi Naqamtee fi magaalota hunda keessatti akkas ta'e jechuun dhaloonni baraarame jechuudha gabaabumatti. Dhaloota dubbisaadha. Namni hin dubbifne immoo akka nama ashawaarra dhaabbatuuti. Namni ashawaarra dhaabbatu argitee bubbeen xiqqaan tokko yoo dhufe ni jiigsaa yookaan fuudhee kutaan. Bubbeen hin fuudhu nama dubbisu. Kitaabilee garaagaraa hawaasa biraan gahuufis kan duraa caalmaatti hojjetamuutu irra jira jedhu Barsiisaa Sabsibeen. Akkuma dargaggoonni aadaa dubbisaa akka dagaagfataniif hojjetamus barreessitoonnis deeggaramuu akka qaban dhaamaniiru. Mootummaanis qaamni dhimmi ilaalu fakkeenyaaf barreessitoonni namni yaada bareedaa qabu namni beekumsa guddaa qabu beekumsa isaa san fuudhee kitaabatti jijjiiree gaafa barreessu ittiin maxxansuudhaaf birrii guddaa gaafa. Birrii ittiin maxxansuu san dhabuudhaaf beekumsa isaa san osoo dhalootaan dabarsine itti dhiisa. Kanaafuu kana qaamni dhimmi ilaalu mootummaa wajjin ta'ee wantoota gartee dhaloota fayyadan beekumsi dhaloota fayyadan jedhanii tilmaaman tokko bilisaan akka maxxanu inumaatu bilisaan akka maxxanu birrii tokko malee bilisaan akka because beekumsi achi keessa jiru dhaloota fayyada dhaloota baraa waan ta'eef wanni akkasumas diriiruu qaba. Gatiin kitaabarra jiru kitaabonni gatiin isaanii ka hawaasni lafa jiru hawaasni gadi jiru hundi bitachuu danda'anitti gatiin kitaabota gabbuu qaba. Taaksiin irraa gadi hirachuu qaba. Maaliif karoorri guddaan uummata bal'aa biraan gahuu waan ta'eef taaksiin irraa hirachuu qaba kitaaba maxxanurra kanayyaa maaliif hawaasa bal'aa hunda bira gahuu qaba. Hawaasa keessatti gochi safuu ta'e wanti cubbuu qabu oggaa raawwatamee dubartoonni gurmaa'anii seera siinqeetiin cubbuu namarraa baasu. Akka seera siinqeetti lolli jabaan maatiif maatii yookaan gosaaf gosa gidduutti gareen yoo uumame haadholiin siinqee isaanii qabatanii lolli akka dhaabbatu ni godhu. Akka aadaa Oromootti waraana hamaa akkamiillee yoo ta'e seera kana bira hin darbu. Dubartiin siinqee qabattee giddu gallaanii ni dhaabbata. Dhimma kanarratti Talilee Toleeraa waan qindeeffattee qabdi dhageeffannee walitti deebina. Siinqeen mirga dubartootaa ittiin tiksuuf sirna gadaa keessatti kan hundaa'edha. Mallattoon seerri siinqee kun ittiin beekamu ammoo ulee qal'oo fi sororoo muka arooreessaa irraa tolchuun dubartiin heerumtee qabattuudha. Siinqeen mallattoo birmadummaa uumamaan bilisa ta'uuti. Kanaaf aatii intala ishee yeroo heerumsiistu siinqee kennitiif guyyaa kanarraa kaasees haadha siinqee taati. Siinqee seeraan kenname kanaan mirga ishees tifkatti. Hawaasa keessattis dubartoota siinqee qaban waliin gurmuu uummatanii seera adda addaa ittiin raawwachiisu. Dubartoonni siinqee qabatanii gurmuudhaan sirna hawaasummaa fi amantaa hedduu wanta raawwataniif siinqeen waraana dubartii jedhama. Mallattoon kun waayyuudha. Waan irraa safeeffatantu jira. Fakkeenyaaf siinqeen akka uleetti hin fayyadaman, horii ittiin hin aleelan, yeroo qabatan illee akka dhadhaabbataatti hin fayyadaman. Dubartiin siinqee qabattee hawaasa keessatti ulfina guddaa qabdi. Dubartii siinqee qabattee karaa deemtutti yoo dhufan hin qaxxaamuran, keessattuu dhiirti yoo ishiin eeyyama kennitee fi dabarsite malee biran darbu. Dhaabbatee ishee dabarsuuf dirqama qaba. Lagas ishee duran ce'u. Siinqeen waayyuu meeshaa araarati. Akka seera siinqeetti lolli jabaan maatii fi maatii
yookaan gosaa fi gosa jidduutti gareen yoo uumame haadholiin siinqee isaanii qabatanii lolli akka dhaabbatu ni godhu. Akka aadaa Oromootti waraana hamaa attamii illee yoo ta'e seera kana biraan darbu. Dubartiin siinqee qabattee jidduu gallaan ni dhaabbate jedhu. Ati siinqee Jiddaatu Lamaa biifeelata. Haati siinqee mul'attuun gizee lolli jiru lola dhaabsisuu hin dandeechi baatee yoo dubartiin heerumtu siinqee ofii qabattee dhaqxee godhattee dhoowwatanii duudaa ganamaati haadha siinqee kabaja qabdi. Karaa soo deemtu immoo karaan kutan. Seera gadaa saniin lolli illee jiraate uleedhaan isa warri kutan ulee san walirraa fudhatanii lafa godhanii ejjetanii haati siinqee sun hin araarsiti jechuudha. Qawwee soo ta'e immoo haati siinqee dhuftee ijoollee maal ijoollee too'atte qawwee sanis lafatti gadi garagalchan. Siinqeen waayyuu araarati kan wal lole qofa araarsuu osoo hin taane bara hongeen hammaate bara dhibeen daddarbaa biyyattiitti dhufe walumaa galatti yeroo rakkoon jabaa dhalate gurmuun ba'anii haadholiin siinqee malkaa fi tulluutti ba'anii waaqa kadhatanii araara gaafatu. Ati siinqee Jiddaatu Lamaa biifeelataas kan wal lole walitti araarsuu fi tokkummaaf nageenyi uummata Oromoo gidduutti akka ta'uuf waaqa kadhachuu dubbatu. Maatii keessa dhiisii hollaanu amma hoggaa wal lole ganama fidanii na bira dhufan. Fidanii hoggaa na bira dhufan kana cubbuun goone obboleecha kiyyasaa ta'u obboleettii tiyyasaa ta'u hin araaramnaa onaan jedhe bakka jaarsatti abbaa gadaatti kenneetan abbaan gadaa akkasitti araarsa jechuudha. Abbaa gadaatti tan dabarsa malee araaraa hollaanu na bira hin dhufe. Nageenya jibbuun jiru. Nageenya hin jibbu seexana bichaadha. Amma bakka akkanaatti hin iyyitidha inni walitti nagnaan jedhu seexan. Malee hunduu nageenya hin barbaada. Waa inni nagaa nu abuusu. Waaqayyo nu qarqaaruuf fuulduraatis ittuma deemna. Han darbes darbe jajjabaadhaadha jennaan Oromoodhaan tokko ta'aadha. Walaammadhaadha. Gandaan waliin qoodinaadha. Amantii waliin qoodinaadha. Jabaadhaadha jennaan akka biyya ofii eeggatan diina akka fuulduratti achi ofirraa deebisan Oromoo Waaqayyo akka tokko godhu xolatii goona jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mukonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.